Sheer godha. Shamarran biyya Arabaa gaafa rakkatan fuudhanii yeroon dabarsanii gaafa ammoon bal'ootti bayan ishii dhiisanii ta'iifiin fedhan barbaadatanii fuudhanii miti saaba siifin dhagaa hiyyaa dayyuusa. Ati silaa nama sammuu qabu taate akka nama sammuu qabutti yaaddu taate silaa miyyoo miskiinummaa wajjin miyyoo dhuftee miskiinummaa ishirratti dhiqattee miskiinummaa warra keessaniitii fi miskiinummaa shanyii teessanii hundaa'uu biifturratti dhiqattee barra firoo dhageeffadhu siifin himaa amaa tajaajila taa'u michii saajaa harmallicha dhiiraa wadala gurraacha dhageeffadhu haricha gurraacha nama qabrii cabsee bee fakkaata dayyuusa si beeyna barboote nama takkaa mataa taaloo kanan ciratanii bar moluu isaatiif miskiinummaan bar huccuu uffata sirratti dhiiftee bar mataa sirratti nyaatee mataa si moleessite bar ka'aatii miyyoo tana biyya Arabatti fuutee miskiinummaa warra keessaniitiif miskiinummaa hudduu teetillee itti dhiqattee biraa kuttee jechuudha. Amma ammoon gaafa miskiinummaan algaar kana keessatti marqaa akkatti mukaabsiiteetiin si abraabsiftee gaafa ati Yaman jirtu asii ganamarraa riyaala dhibbata akkasii ergitee akkatti yuutuubii kana banattee if dandeessu kasi godhe miyyoo tanaa jechuudha biiftuu tanaa jechuudha. Amma laali saayiba siifin hima ati amma dhiira hin jedhamtu harmallicha dhiira jedhamta malee ati amma dhiira hamte jechuudha. Maaliif akka ati yuutuub sanuu akka nama dalagatee fuudheef goota. Amma guyyuma dheengaddaa torban kana keessa yuutuubiin dhibba sii dhaqee faranjiin sadaqaa sii kannite sadaqaa san osoo warra haadha fi abbaa keetuu jimaa fi loonsi fi sukkaraa fi naddii yookaan uud hin bitanii libaanatan bitiniif dheeyxee miyyoodhaan naafuute jechuudha. Miyyoo miskiinummaa wajji dabarsitan ta dhuftee miskiinummaa hudduu ta'e gurraatti tana keessa qaama kee gurraatti xurii kana keessa miyyoo tanatti miyyoo bareedduu diimtuu tanatti dhiqattee kuttee efa ammaan tani miyyoo tana yeroodhaan dabarsite deemtee miyyoo dhalaa biraa naafuuta sanuu akka nama dalagatee bar Oromoo asiin sigee barboo. Intala Oromoo kana goote barate hiyyaa dayyuusa obboleettiin qabdu haadhaan qabdu hiigaa dayyuusa ilmoon teetuu barboo sitti qeesi ilmoon teetuu barboo nama guddaadha. Ati abbaa duburaati akkamitti haadha ilmoo teetii ta miskiinummaa gurraattisan kan miskiinummaa ta'e ta warra keessaniifis illee mataa irraa fixee warri keessan guutuun shanyiin teessan guutuun fayyaan qabdu jechuudha. Uummata maraattu. Higa miskiinummaan isin maraachitee barboo biiftuun isinirraa dhiixee fixee bar miskiinummaa san keessaa isin baaftee har'a ati ammoon shamarran biyya Arabaa ta yeroo miskiinummaa keessa jiran dhufanii miskiinummaa itti facaafatanii gizee ammoon rakkoo keessaa bayan ishii dhiisanii deemanii filatanii tafedhan fuudhan miti dhageesse saayib shamarran biyya Arabaa jechuun qaalidha jechuudha bishaanirra xaliila. Higa bunarra qashiira jechuudha saayib dhageesse abshir biiftuu teenya qalbii sin cabin kun ifiifuu kun warra azaabaa bee warra qabrii bee warra azaabni gubee rabbiin gee keessa rabbiin gisee guyyaa qaamaa gaafa dilii teetan gubee gugurraachi uummanni gugurraachi cicciramaan addaa kun baajan namni dillee halan qabu kun gurraachi ifiifuu nama azaaba akhiraa keessaa dhufee fakkaata dayyuusa obboleessa mililik an shamarran harargeedhaa wanni isinii dhaamu dhiira harargeedha. Sumuni takkitti kannina dhiirti harargee dayyuusa wallahi hoolayyii harargee jedhamtu dhugaan seenu abshiir biiftuu teenya humaa miti haa fuudhu rakkoon qabu ifiifuu yuutuubii amma yuutuubiin Oromoodhaa yuutuubiin sabiskaayi goonee fiinoo dhibbaan geenyee torban kana keessa dhaqee yuutuubiin kuma haga takka badhaafte saniin amma ol deeme miyyoo harmallitti takka. Sheer godhaa viidiyoo tana koppiliin godha. Biyya Arabaa fuutaniiti gizeemmoon rakkoo keessaa baatanii bal'ootti baatan deemtanii filattanii fuutanii jechuudha. Okay, akka nama bir gurraachi harmallichi dhiiraa kuni hoolayyii harargee gizee nuti jennu dhiira harargee biratti dhalaan faayidaa takkan qabdu. Tanaafi harargee dhalaan shamarran harargeedhaa itti garagala. Isin ta yeroo rakkoo fuudhanii yeroo bal'oo dhiisanii deemanii ta biraa fuudhanii isinii miti. If bara haga yoom gowwoomtan. Amma biiftuu tana gaafa inni Yamanii oloo deemu akka inni firoon kun jiru dayyuusni kun harmallichi kun uummata qabrii bee fakkaataa jechuudha. Nama qabrii cabsee bahee fakkaataa jechuudha. Barboo obboleetti qabda, barboo haadha qabda, barboo intala qabda bara. Ati haadha ilma bara ati abbaa duburaati. Biiftuu si wajjin biiftuu miyyoo miskiina si wajjin Yamanitti si qallabaa turte. Yamanitti si qallabdee taariba kana
akka fiddatti si fiddee barboo jidda kanatti si buuftee sitti dalaydee odoo shanaafattu osoo karara deemtu qabamtee barrate firoo higa dayyuusa amaarticha mataa gulula akka nama bar dalagatee fuudhee miskiina ati ammallee rabbi miskiinumaa wallahi miskiinumaa keessa rabbi sin baasina laaltaa mitate yuutuubii teetana rabbi yuutuubii kana si harkaa dhabamsiisota yuutuubii kana qabattee ta koppiliinkii oromoon sii guutuu fi sabskraayibii oromoon sii gooten yuutuubiin tee kuma dhibba galtee faranjii irraa sadaqaa argannaan biiftuu ta wajjiin rakkattanii wajjiin rakkoo keessatti fuute miskiinummaan hudduu warra keessanii qubaan dubrummaa isinaa dhoytisan gaafa san biiftuu fuutete amma ammoon yuutuubiin kee kuma dhibba sii geenyan sabskraayibiin yuutuubii kuma dhibba sii geenyan deebitee biiftuu rakka yaman kanatti si qallabaa turte karaa kanatti akkati marqaa nyaattee dhufte laa suuraan tun sii jechuu badaddayyuusa fokkota mee firoo ati mataa ifirraa ciri bar ati kamiskiinummaan mataa bar akka saphitti bar silaa namni saphii dhaadatamti akka saphitti si duuba garagalchite bar kiyyaa dayyuusa shamaran arargeedhaa barboo gizee rakkoo fuudhanii yeroo bal'ootti ban dhiisanii filatanii biraa fuudhanii miti kiyyaa dayyuusa kiyyaa harmallicha dhiiraa higa hoolicha harargeedhaa higa gurraacha yaa bada ama taziyaa taa'u michi saaja higa eeloo gama jala higa shanyii mililik bara teewa nama qabrii cabsee ba fakkaata bar siidaa mililik kan finfinnee keessa jiruu fi si ati tokkuma bar daandaya. خشمة أخبارك يا مخبور يا أخوي الحمد لله كيفك أنت؟ أخبار موجود يجويد هذا حرري هذا قاعد عمي منقي تمام خلاص يلا مخبور خلاص يمسك يلا تعال معنا وين بناتي Guyyaan har'aa kun guyyaa akkaan jabaa keessaafuu eenyu kufaatii hedduu itti keessa gammachuu har'aa kan guyyaa kuni زوج النقاء بتتويج